Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa. Baradhaa. Gurri keessa naagahaa dhaga'u jenna. Mana barnoota Abdii Adaamaa. Barsiisota dandeettii gahaa qabanii manni barumsa Abdii Adaamaa barnoota qulqullina qabu dhalootaaf kennuudhaaf yeroo hunda qophiidha. Wanti mana barumsa Abdii Adaamaa adda isa taasisu daa'immaniif bakka guddaa qaba. Dhaloota qaruunis adda dureedha. Tajaajila geejjibaa, tajaajila mana kitaabaa gahaa ta'e qaba. Barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniif dursanii kennina jedha. Manni barumsa Abdii Adaamaa. Tajaajila barumsa qulqullina qabu ijoolleen keessan xiyyeeffannoon barumsa gahaa akka argatan. Filannoon keessan mana barumsa Abdii Adaamaa haa ta'u jenna. Manni barnoota Abdii Adaamaa magaalaa Adaamaa keessatti dameesaa hundatti galmeerratti argama. Lakkoofsi tokko ganda gaara Luugoo masgiida Ansar gara bitaa meetira 50 seenee lakkoofsi 2 karaa Soodaree deemu ganda Adulaalaa Haxxee Orooretti lakkoofsi 3 Arseemaa naannoo 180 jedhamuun beekamutti argama. Haala quubsaa ta'een ijoolleen keessan qaroo dhaloota qubee ta'uuf akka barumsa gahaa argatan. Filannoon keessan mana barumsa Abdii Adaamaa haa ta'u jenna. Abdii Adaamaa.